Mootummaan naannoo Oromiyaa dhiyoo tana bulchoota isaa gurguddoo hojiitti jijjiire akka bulchooti naannoo jedhanitti tunini hojii fedhii uummataa guutuu dandeettuu fi gaafii bulchiinsi dansaa qabaachuu fi deebii ta'uu qofaa miti mootummaalleen hojjechuu danda'uusaa agarsiifti jedhu akka oduu himaan mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Fiqaaduu Tasammaa jedhutti labsiin yoo muddamsuu mootummaan baaselleen dhimmuma nagaa qof ilaalti hojiin bulchiinsa dansaa qabaachuu fi fedhii uummataa guutuulleen ittuun fufnaa jedha obbo Fiqaaduun Iskindir Fireewutti erge tan irratti namoolleen nama gaafatetti jira paartiin mormituu maal jedhanii jedhetiin yaada lamaanuu walitti qabe gara namoo san deebisa. Caffeen Oromiyaa yookaan manni maree bulchiisa naannoo Oromiyaa obbo Lammaa Magarsaa pirezidaantummaa Oromiyaatti filachuusaa dabalee jijjiirraa kaabinee gochuusaa ka beeksise torban kana keessa. Ka duraan pirezidaantii Oromiyaa ta'anii hojjetaa turan obbo Muktaar Kadir dura hoogganummaa yookaan immoo dura teessummaa dhaadhiiwwoorraa amma immoo taayitaa pirezidaantummaarraa bu'anii ka duraan afaan yaa'ii caffee Oromiyaa turan obbo Lammaa Magarsaa bakka isaanitti filataman. Caffeen Oromiyaa walgayii isaa hatattamaa geggeesse kanaan obbo Kadir Huseen ittaanaa pirezidaantii Oromiyaa ka duraan ittaanaa pirezidaantii turan obbo Sheetuu Dasee immoo afaan yaa'ii caffee yookaan immoo mana maree kanaa gochuudhaan filatee jira. Kaabineen haarawaa filatame kun gaaffii hawaasichaa deebisuu ka danda'u dhaabbiif ga'umsa akka qabutti qopheessamuusaa mootummaa Oromiyaatti itti gaafatamaan biiroo dhimmoota koominikeeshinii obbo Fiqaaduu Tasammaa raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsanii jiran. Ka gidduu kana ifa taasisame kaabinee Oromiyaa miseensota 27 of keessaa qabu keessaa irra hedduun isaanii haarawaa ta'uu dubbatan obbo Fiqaaduun. ከማንኛውም ጊዜ በላይ ካቢኔው በጥንቃቄ የተደራጀበት ሁኔታ ነው የነበረው ማለት ነው። ምክንያቱም ሚኒስቴሪያል ፖስት ላይ የነበሩ የፌዴራል መንግስት Kaabineen Aqraallee Caale jabaattee malumaan jaaramte maan jennaani hojiin tunine keessuma fakkeenyaaf warri ministeerota duraanii federaala keessa hojjetaa turanitti naannootti dhufeetiin amma naannoo keessa hojjechuu jira gamkaaneen ammoo warra barumsa gugurdaa qabu muuxannoo qabutti itti dhufe hojii ammoo fixuu fi murtii koree jidduu galeessa qof hin eegannetti jira Oromiyaan jijjiiramtee jechuun Itoophiyaalleen jijjiiramtee jechuu tunumaafuyyuu tuncuftiiyyuu laalamteetiin hojjetamte. Miseensota kaabinee Oromiyaa 27 keessaa pirezidaantii dabalatee 17 haaraadha jedhu obbo Fiqaaduun kanneen keessaa immoo 8 miseensota koree gidduu dhaadhi'oo akka hin ta'inii fi 8 keessaa 5 miseensota leexaa 3 kanneen miseensota dhaabichaa hin ta'in akka ta'edha kan dubbatan. Gaaffiin uummanni gaafate gaaffii bulchiisa gaariiti ka jedhan obbo Fiqaaduu Tasammaa gaaffiin uummanni gaafate misoomni dhufee jira garuu ga'a miti. Misoomni bu'uuraa dhufee jira garuu sadarkaa barbaadametti qulqullina hin qabu dargaggoota barsiistanii jirtu garuu hojii hin uumne kanaaf sirriitti ijaaramaati gaaffii uummataa deebisaa ka jedhu akka ta'etti dubbatan gaaffii uummataa kana deebisuudhaaf namoota dandeettiif beekumsa gahaa qaban filachuun akka ijaaraa jiranillee dubbatanii jiru itti gaafatamaan dhimmoota koominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Fiqaaduu Tasammaa jijjiirraa fi ijaarsi kun gara godinaalee aanaaleef gandeenitti kabuu ta'ullee eeranii jiru. Caffeen Oromiyaa obbo Lammaa Magarsaa pirezidaantii bulchiisa naannoo Oromiyaatti filachuu dabalee kaabinee isaa keessatti jijjiirraa gochuunii fi jijjiiraalee wal fakkaatoon caasaalee gadii keessatti godhamuudhaaf karoorfamuun kun gaaffiilee uummataa yeroo dheeraadhaaf Oromiyaa keessatti dhaga'amaa turaniif deebii ta'uu danda'a laata? Gaaffii kanaaf kabiroo irratti gara fuulduraatti gama adda addaatiin dhiyeessina. Arraaf gama mormitootaati durataa Koongireesa Federaalaa Oromoo Dooktar Mararaa Guddinaa gaafannee jirra. Lammaa Magarsaa Yuunivarsiitii Finfinneetti barate jechuun egaa akkuma namni karuma barataan biraa galu galee barachuun isaa waa tokkodha. Muktaar isa fooyyee qaba jechuudha. Lammaffaa fuulli isaa Muktaar caala Oromoo fakkaata. Innis lammaffaadha. Kanas ta'u sana wanti jijjiirame homtuu hin jiru. Warra amaaraa maal jedhu bullichaa sillawaa waxiin haataafit immoo waan ta'e jedhu. Sunsuma jijjiiruudhaanii wadhi immoo maal mi'eessuun danda'amu jechuudha. Jijjiiramni kuni wanti inni fiduu homtuu hin jiru. Akka dhaabbii keenyaatti anis siyaasa biyya kanaa akka nama beekuu tokkotti barsiisuu tokkotti rakkoon biyya kanatti dhalate rakkoo aadaawiin riwaat biyya kana keessatti uumedha. Hiikaan isaas immoo jijjiirama guddaa barbaada. Jijjiirama guddaa jechuun filannoo haaraa barbaada. Sabni abbaa fe'ee filachuutu irra jira.
lammaasoo ta'ee warra kaanisoo ta'ee akka sabni Oromoo hin filanne beekamaadha. Siigalee sabni kun kan gaafachaa jiru dhiiga isaatiin kan gaafachaa jiru jijjiirama haaraadha. Mootummaan kun jijjiiramee OPDO'n jijjiiramee Oromiyaan ofiin of bulchuu haa dandeessuudha. Amma Oromiyaan bulaa kan jirtu Moogzit Astiraadariidha. Jooralii Saddoo wajjin waliigallee ture Ameerikaatti argee dubbise. Anis bilisan turree Oromiyaanis bilisan turree naan jedhee ture. Lammaanis bilisa miti jechuu kooti akkuma Jooralii lammaanis akka nama tokkootti hoo yaades hoo barbaades hoo hojjechuu yaales hojjechuu hin danda'u. Diddibanii kosmootiif cheenjii isa warri faranjii jettu kun irra diddibanii wanti darbanii anaaf hiikaa natti hin fakkaatu. Mootummaan Itoophiyaa aangawoota isaa akkasumas namoota beektota hoogganoota mormitootaa walitti fiduudhaan marii tokko kan inni geggeesse televiziyoonaan mul'atee ture. Marii sana irratti argamtanii turtan. Marii sana irratti yaadi mormii adda addaallee ka'ee dubbatamaa ture. Mootummaan kun maal gochuun akka irra ture maal akka hanqina qabu dubbatamaa ture. Isinillee kanneen dubbatan keessaa tokko turtan. Kun mootummaan kun gara jijjiirraatti deemaa jira, gara gaaffii uummataaf deebii kennuutti deemaa jiran jechisiisu. Hin jechisiisu maa inni gaafuma sanayyuu guyyaa kana gubbaa oollee namni baay'een kan dubbate biyyi keenya badaa jirti, biyya keenya hin balleessinaa, mormituuttis dubbadha, biyya kana gara nagaatti gara guddinaatti fidaa jedhee namni dubbate baay'eedha jechuu kooti. Isaanis baay'een isaanii dubbataniiru jechuu kooti. Guyyaadhuma sana kana nan jedhe adaawiin kuni waaqni illee dhufee sababa biyya kanaatiin amanaa har'aa qabee jarri kun jijjiiramaa jiru jedhee hoo'imee sabni biyya kanaa waan nagahee fudhatu natti fakkaatu jedhee gaafuma sanas kaaseen ture. Sanaa hin irraanfatinaa sabni biyya kanaa dhiiga ofiitiin jijjiirama guddaa gaafachaa jira, bal'aa gaafachaa jira. Isin immoo irratti diddimneetu kosmootik cheenjii wayii finnee dabarra jechaa jirtu. Sabni kan gaafachaa jiru jijjiirama haaraa gaafachaa jira. Abbaa barbaadu ofiin filatee biyyi kun gara nagaatti akka deemtu sirni dimookiraasii akka ijaaramu gaafachaa jira. Mootummaan akka keessanii kun saba biyya kanaa dhiifama gaafateetu aangoorraa bu'uutu irra ture. Isin immoo isa dhiiftanii waan biraa dubbachaa ture jedheen guyyaa dubbachaa ture. Galgala akkuma nan jedhe isa labsii haaraa sanaa fi waan gurguddaa waan bal'aa kanan ta'inaa kanan dubbatinaa maalin ta'inaa kan jedhu kan saba baay'ee naasisee ibsa baasanii jechuu kooti. Yaa garaagaa kan isaan dubbatan kan biraati kan isaan hojjetan kan biraati wanti haaraa wanti guddaan jijjiirama fidoomtuun turree suma fakkeessuu fakkaataa jechuu kooti. Garaadhaanii of jijjiiruudhaaf qophii waan qaban natti hin fakkaatu jechuu kooti. Kan isin achi booda labsii baasan jettan kun ka torban sanbata dabree miidiyaadhaan dubbatame qajeelfamoota gad fageenyaan waa'ee labsii yeroo hatattamaa dubbatame sana. Isaadha. Isa dura akka ta'utti hin dubbanne sana bal'isanii gadi buusanii addunyaa gubbaa waan hin jirre waan baay'eedha kan isaan itti dabalatanii gaafsana. Galgala isaa baasanii jechuu kooti. Egaa inni nuti guyyaa dubbachaa oollee gadi hin buune jechuu kooti. Of jijjiiruudhaafi biyya kana jijjiiruudhaafi saba kana jijjiiruudhaafi sirna dimookiraasii ijaaruudhaafi qopheen qabanis bara sana hojjechaa jiru jechuu kooti. Durataa Koongireesa Federaalaa Oromoo Dooktar Mararaa Guddinaa ibsa kennitaniif guddaan sin galatoomsadha. Anis carraa naa kennameef isinan galateeffadha.